Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaasaa addatti fufneetiin jenne jechuudha. Kanaan dura ariifataa laalaa turre garuu amma suuta jennee akka laalluuf kutaa sadii yoo ta'e hin laalleetiin jennee jechuudha. Tole boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraa yeroo jalqabnu amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenna. Isaan warra maqaa isaatti maal ta'aniif amananiidha jedha. Amananiidha jedha. Gubbaa irratti gara warra kan isaatiin dhufee warri kan isaa ofitti maal hin goone? Ofitti hin fudhanne. Hin fudhanne. Warra gara dhuunfaa isaa dhufee ofitti hin fudhanne. Gara dhuunfaa isaa dhufee namoonni garuu isa hin fudhanne. Addallee warra nuti dhugaadhaan kan isaati ofiin jedha. Saba fo'amaadha ka jedhani seenaan Israa'elootaa ammallee bara kanallee maal ta'a? Irra deebi'a. Irra deebi'a. Warra ka dhuunfaa isaa jedhamanii maqaadhaan waamaman yookaan immoo saba haftuudha jedhamanii kan isaa waamamanii hin jedhani rakkinni guddaan isaanii eenyuun beekuu dhabu jechuudha. Kiristoosii beekuu dhabu. Mee ergaa Laodooqiyaa keessaa waan tokko isin dubbisa. Ergaa Laodooqiyaa keessatti mul'ata boqonnaa meeqa? 3. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti rakkina waldaa Laodooqiyaa isa jalqabaa isinitti hima. Gara ergaa waldaa Laodooqiyaatti jedha. Waan tokko dura waldoota hundumaa yeroo dhaxxanii ilaaltanii jalqaba irratti waa'ee Kiristoosii kan inni ibsu rakkina waldaan sun isa beekuu irratti qabduun ibsa. Fakkeenyaaf waldaa Filadelfiyaatiif yeroo jalqaba ibsu rakkina oduun taane dirqama waldaa sun waan isa irra maal gochuu qabdi? Xiyyeeffachuu qabdi. Ergaa murteessa yeroo saniif jechuudha iseedha. Ergaan jalqaba waa'ee Kiristoosii barraa'u fakkeenyaaf waldaa Filadelfiyaatiif gara ergamaa waldaa Filadelfiyaa lakkoofsa 7 irraa jechuudha. Ergaan kuni isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa Daawit of harkaa qabu jedha. Waldaa Filadelfiyaa fuuldura balbala banaa balbala cufamaa jira. Sababni isaa bara 1844tti Kiristoos kutaa qulqulluu irraa gara kutaa qulqullootaatti maal godhe? Darbeetiin jedha. Kana jechuun kutaan qulqullootaa balballi yookaan maggaarajaan kutaa qulqullootaa gadda jiru maal ta'a? Hin banamu. Iddoo kana ammoo gara kutaa qulqulluu tajaajila jiru immoo maal ta'a? Hin cufama. Kanaafi balbala banamaa fi cufamaatu jira jechuudha. Balbala banamaaf cufamaa kana karaawwachuu danda'u eenyu qofaadha? Kiristoos Yesuus qofaadha. Kanaaf waldaan Filadelfiyaa xiyyeeffannaa ofii eenyu irra gochuu qabdi? Kiristoos irra gochuu qabdi. Akkamitti akka balbala cufaa fi banaa inni qofti ta'e adda bafattee beekuu qabdi waldaan Filadelfiyaa. Ergaan kun isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa Daawit of harkaa qabu. Isa wanta inni banu namni tokkollee maal gochuu hin dandeenye? Cufuu hin dandeenye. Isa wanta inni cufu namni tokkollee maal gochuu hin dandeenye? Banuu hin dandeenye. Sana biraa dhufe jedheen. Kanaaf waa'een banuuf cufamu waldaa Filadelfiyaa fuulduratti maannin ergaa yerooti. Ergaa baay'ee murteessa jechuudha. Kana gochuu danda'u eenyuuni? Isa ergaa kanatti kenne Kiristoos akka ta'e adda baaftee beekuu qabdi waldaa Filadelfiyaa. Waldaan Laodooqiyaa immoo wanti isaan beekuu qabdu gara ergama waldaa Laodooqiyaati. Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Ameen jedhamu. Ameen jechuun maal jechuudha? Haa ta'u jechuudha miti? Yoon dongoruu baate. Sirriidha miti? Tole. Kanaafuu waldaan Laodooqiyaa wanti isheen beekuu qabdu Waaqayyo waan hundumaa karaa eenyu ameen uume jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos. Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Ameen ta'e. Ameen jedhama. Dhuga baatu amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u. Waaw! Ammallee waldaan Laodooqiyaa wanti beekuu qabdu dhuga baatuun amanamaa inni dhugaaf dhugaa ba'u eenyuuni? Kiristoos Yesuus. Inni dhugaadhaaf dhugaa ba'u. Gara dhugaatti kan nu geessu eenyuuni? Kiristoos Yesuus. Karaa maal isaa? Karaa hafuura isaa. Dhuga baatuun amanamaan inni dhugaadhaaf dhugaa ba'u eenyuuni? Kiristoos Yesuus. Ila wangeela Yohaannis boqonnaa 18 irratti waan tokko jira. Yoo biraan baane badhina hin laalla. Amma garuu waa'ee xiyyeeffannaa 18 wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti Phiilaaxoos yoos immoo ati mootii dhakaa jedheen. Yesuus deebisee akka mootii ta'e ati iyyuu maal goota jedheen? Hin jettaa. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan maal godhe jedheen Kiristoos? Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe jedheen. Kanaaf amma waldaan Laodooqiyaa gara dhugaatti nu geessa jettee kan isheen eeggachuu qabdu qaama kan biraa oduun taane Kiristoos mataa isaa karaa hafuura isaati jechuudha.
argitanii wallaan na doqiyaa asin maal qabi jechuudha. Wanti kun xiyyeeffannaa guddaa isheen itti godhu qabdudha. Adda rakkinni waldaa keessa jiru dhuga baatu amanamaan yookaan ammoo gara dhugaatti kan nu geessu qaama biraati jedheeti namni kan eeggata. Kiristoos garuu maal jedhaa? Hafuura ofii isaarra maal nu godhe jedha macaan qulqulluun. Nuu kennee jedha. Waldaan Laodiqiyaa wanti isheen beekuuf tokkoffaa karaa Kiristoosii wanti hundinuu akka uumame. Abbaan karaa isaa akka waan hundumaa uume. Lammaffaa Kiristoos dhuga baatu amanamaa isa dhugaa ba'u akka ta'e beekuu qabdi. Yoo kana hin beekne rakkinni booda dhufee jiru fakkeenyaaf ati jaaniin argitu ballaadhaa afaanii tufamuuf jetta ka jedhu rakkina ishee ergaa kana dabaaftee maal gootee hin jirre bartee hin jirre jechuudha. Gara dhugaatti kan ishee geessu Kiristoos mataa isaa akka ta'e beektee balbala jala maal hin goone hin banne. Balbala dhaabadhee maal hin godhaadha jedha. Rukutaara eenyus dhagayyoon jalaa bane ol nan gala jedha. Kanaaf qixa kanaan laaluu qabna jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 12 irratti lakkoofsa 13 irratti yoo laallee hin jenne lakkoofsa 11 irratti gara biyya dhuunfaa isaan dhufe namoonni isaa garuu maal hin goone jedha. Isa hin simanne jedha. Hin simanne. Ergaan waldaa Laodiqiyaatiif kenname jira. Ergaa kana maal hin goone namni hin fudhanne. Kana jechuun rakkinuma yookaan ammoo taateema Israa'el waldaa jalqabaa keessatti tureetu ammallee maal ta'an? Irra deebi'aara jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin akka eenyu akka ta'e beeknee isatti amanuu qabna jechuudha. Ilaalaasuma dhufna waan kanneeni. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaan warra maqaa isaatti maal godhanidha? Amananidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigaa yookiis foonitti yookiis fedha dhiiraatti maal hin taane hin dhalan. Dhiigaa foon ka jedhu kaleessaa gata laaluudhaaf yaalleera. Fakkeenyaaf Phexros Maatewos boqonnaa 16 irratti yeroo eenyu naan jettu jedhee Kiristoos isaan gaafate ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataa gaafa jedhuuni ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataatti gaafa jedhuuni kana dhiigni foon maal siin goone jedheen dhiigni foon kana sitti hin beeksifne jedheen. Phaawulosis daandii Damaasqoo irratti qabamee gaafa gara gammoojjiitti deemu dhiigaa foon wajjiniin hin dubbanne isa caalaa mootu nama kanaan dura isaan dura duuka buutota turan nama tokko wajjin illee maal hin goone jedha hin dubbanne jedha. Kallattiidhaan garamitti deeme gara gammoojjiitti akka deeme macaafni qulqulluun lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf dhiigaa foon jechuun eenyummaa Waaqa hin beekne jechuudha. Dhiigaa foon jechuun eenyummaa maal hin goone eenyummaa Waaqa hin beekne. Karaa biraatiin dhiigni foon mootummaa Waaqayyootti maal ta'uu hin danda'u jedha macaafni qulqulluun. Galuu hin danda'u jedha. Garuu Kiristoos immoo dhiiga koo irraa foon koo irraa kan hin nyaanne ana wajjin maal hin ta'u jedha. Qoodan qabu jedha. Kanaaf kan Kiristoosiitiin bakka bu'uu qaba jechuudha. Eenyummaan Kiristoosii eenyummaa kennaan bakka bu'u qaba. Warra akkas ta'an kanaan ammoo ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif aboon isaaniif kennameera jechuudha. Kun immoo akka itti ta'e lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu maal godhe buufate. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Sagalichi eenyunni Kiristoos Yesuus. Kiristoos Yesuus inni eenyunni ilma Waaqayyoo. Ilma Waaqayyootitu foon uffatee nu gidduu buufate. Waaqummatu namummaa wajjin maal godhe wal make. Isin gidduu akka buufadhuuf mana qulqullummaa koo maal naa godhaa jedhe. Naaf ijaaraa jedhe jechuudha. Kanaaf kakuu keessatti karaa hoolaa qalamuu kan lallabamaa ture eenyunni jechuudha. Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Kanaaf inni kun Waaqayyotti nu gidduu buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute argina. Ulfina eenyu? Ulfina ilmaa isa nu gidduu buufate kana jechuudha. Ulfinni kun maaliidhaan guutedha? Ayyaanaa fi dhugaadhaan kan guutedha. Ulfinni isaas isa ilmi tokkochi eenyu irraa argatu ture? Abbaa isaa irraa argatu ture. Kanaaf Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti yoo biraan baanu rifeer godhaa laalla ammaaf kanuma dubbifna. Ulfina ati naa kennite isaanii maal godheera jedha. Isaaniif kenneera. Akka nu tokko taane isaallee maal taaniif? Tokko taaniif. Kanaaf ulfina isaa Kiristoos abbaa irraa argate. Ulfinni Kiristoos abbaa irraa argate kun ayyaanaaf dhugaadhaan kan maal godheedha? Kan guutedha. Kanaaf nuti kan fayyine ayyaanaa fi dhugaadhaan fayyine jechuudha.
kanaan dura dubbataa ture. Dhugaa jechuun soba saaxiluudha. Fakkeenyaaf dubartittiin ejjiteetti jedhanii gara Kiristoositti fidanii ejjiteetti moo ejjin? Ejjiteetti. Ejjuun ishee maalidha? Dhugaadha. Ejjuun ishee dhugaadha. Garuu Kiristoos immoo ayyaanaan ishee maal godhe? Ishee golge. Ishee golge. Nuti kan fayyine dhugaa qofaan utuu hin taane dhugaadhaaf maal hin fayyine? Dhugaadhaaf ayyaanaan fayyine jechuudha. Dhugaadhaaf ayyaanaan fayyine jechuudha. Dhugaan soba saaxilee yeroo soba ifatti baasu ayyaanni garuu hir'uu namaa maal godhee hin jedhe jechuudha. Golgeetiin jedhe jechuudha. Kanaaf hin golgamne kanaan fayyineetiin jenne jechuudha. Kanaaf ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine. Kanaaf maddi ulfina eenyunni Waaqayyo Abbaadha. Maddi ayyaana maddi dhugaa eenyunni Waaqayyo Abbaadha jechuudha. Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos gara keenya dhufeetiin jedhe. Ulfina isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine. Ulfinni isaa kunis inni ayyaanaaf dhugaa guute kun isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu ture jedha. Abbaa isaa irraa argatu ture jedha. Kanaaf wanti hundinuu maddi isaa abbaa yeroo ta'u karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos gara keenyatti dhufe. Jalqaba sagalichatti ture ka jedhu irraa bifa kanaan laallee jenne jechuudha. Yohaannis waa'ee isaatiif dhugaan hin ba'a. Sagalee isaa ol fudhatee inni ana booddee dhufu ana irra caalaa ana dura ture yoo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kanaa jedhe. Jireenya keenya keessatti lallabni keenya inni guddaan ka ta'uu qabu Kiristoos kunoo isa kanaa ka jedhu jireenya keenya keessatti maal gochuu qabu? Agarsiisuu danda'u qabu. Lallabni keenya inni addaa Kiristoos kunoo isa kana ka jedhu hin jechisiisu yoo ta'e obboloota koo akkanumaan ta'a jechuudha. Adda dargaggoonni baay'een ofii isaanii mul'isan beekumsa isaanii dandeettii isaanii karaa adda addaatiin agarsiisaa jechuudha. Aniifis garuu Kiristoos kunoo isa kana jechuu danda'u qabna jechuudha. Isa kana jechuu danda'u qabaanneef hin jenne. Kanaaf Yohaannis Cuuphaan inni kanaan dura dubbataa ture na booddee dhufa kanaan jedhaa ture na dura ture yoo kanaan jedhe kunoo isa kana jedheetu ture jechuudha. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana maal gooneera? Ayyaana irratti ayyaana maal gooneera obboloota kun? Fudhanneerra. Ayyaana irraa ayyaana fudhanneera. Inni immoo guutummaa ayyaanaaf dhugaa kana ulfina kana eenyurraa fudhate? Abbaa isaarraa fudhate lakkoofsa fudhate. Nullee immoo guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana maal gooneera? Fudhanneerra jechuudha. Kanaaf maddi ayyaana hundumaa abbaa akka ta'e karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nullee ayyaana kana maal goone jechuudha? Fudhanne jechuudha. Seerri Museedhaan kenname. Ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman jedha. Ayyaannii fi dhugaan Yesuus Kiristoosiin argaman. Omtinuu takkaa Waaqayyoon maal hin goone? Hin argine. Ilma tokkocha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee maal godhe? Waa'ee isaa hiikee beeksise. Kanaaf waa'ee abbaa kan dubbachuu danda'u ilma isaa Yesuus Kiristoos qofadha jechuudha. Kanaaf namni abbaa nan beeka jedhu dirqama Kiristoos Yesuusiin maal gochuu qaba? Beekuu qaba jechuudha. Kanaaf duuka buutota Fariisota maal jedhe? Isin anas hin beektan abbaa koos maal hin gootan? Hin beektan jedhe. Anas hin beektan abbaa koos maal hin gootan? Hin beektan. Sababni isaa obboloota koo Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irraa akkas jedha. Luqaas boqonnaa meeqa? 10:22. Itti fufee namoota achi turanitti abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaatti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Eeruun tun Maatewos boqonnaa 11:27 fi Luqaas 10:22 kun eeruu baay'ee ijoodha. Keessaanuu waa'ee waaqummaa qayyabata irratti. Maal jedhaara? Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaatti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa ka beeku hin jiru. Kanaaf waa'ee Kiristoos dhugaa kan ba'u eenyunni? Abbaadha. Waa'ee Kiristoos dhugaa kan ba'u eenyudha obboloota koo? Abbaadha.
Abbaan malee ilma kabee kun jiru jedhaa mitiire? Yes. Waa'ee Kiristoos immoo dhugaa waa'ee abbaan immoo dhugaa kan ba'u eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Isaan ala kan biraa kan abbaa beeku hin jiru waan jedhuuf. Baay'ee namatti tola. Kanaaf wangeelli Yohaannis 1:18 bifa kanaan ilaalleetiin jenne jechuudha. Bifa kanaan ilaalleetiin jenne. Omtuu takka Waaqayyoon hin argine ilma tokkocha isa abbaa bukkee turetu waa'ee isaa hiikee maal godhe? Hiikee beeksisee jedha. Kanaaf ayyaanarraa ayyaanatti guunnee kan nuti argamneetiin jenne ayyaana kan abbaarraa akka dhufe akka jiru akkasi qabna jechuudha. Omtuu nuti akka Waaqayyoon hin argine ilma tokkocha isa abbaa bukkee turetu sanatu waa'ee isaa hiikee maal godhe? Beeksisee jedha. Lakkoofsa 19. Yeroo Yihuudoonni Yerusaalemii lubootaa fi Leewwota Yohaannisitti erganii ati eenyu jedhanii isa gaafachiisan Yohaannis utuu hin haalin ani eenyu miti jedheen. An Kiristoos isa abdachiifame miti jedheen. An Kiristoos isa abdachiifame miti jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Lakkoofsa 21 irratti warri ergamanis deebisanii amma ati eenyu? Ati Eeliyaasi jedhanii isa gaafatan. Inni immoo waawu ani isa miti jedheen. Ati raajichaaree ittiin jedhan. Waawu isa miti jedheen. Raajichaaree ka jedhame kun eenyudha? Kiristoos Yesuusudha. Eessatti keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti lakkoofsa 15 irratti obboloota kee keessaa eenyuti raajii siif kaasaa kan akka keetii jedhee Museedhaan. Akkuma Museen Waaqaaf nama gidduu dhaabatee ture inni amma ka'us Waaqaaf nama gidduu maal godha jechuudha? Dhaabata jechuudha. Raajii akka keetii si kaasa jedheen. Gubbaatti Yesuus miti jedhee deebi'ee ammoo Yesuusin kun immoo karaa biraatiin raajii jedhamee beekama. Raajii isin jettan sanillee miti Kiristoos isa Masiicha jedhamee illee miti. Raajiillee jedhanii kan eegaaran isuma eenyunni isa Kiristoos Yesuus akka ta'eetiin jedhe Kiristoos illee jedhamee kan itti himame bifa garagaraatiin waa'ee maan isaa akka dubbatame argina. Isaallee miti jedheen. Isaanis eenyu ati isa inni amma ani Eeliyaas miti jedhe kana Kiristoos iddoo biraatti akkamitti akka raajii ragaa isaaf ba'u hin argina jechuudha. Agasiif garuu lakkoofsa 22 irratti isaanis eenyu ati? Okay. Kanaafi Isaayyaas raajichi akkuma dubbate an sagalee namaa akka karaa gooftaa irra deemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuu jedheen. Kanaaf Yohaannisi Waaqayyoon biraa kan ergame waa'ee isaa akka dubbateetiin jedhe ati eenyu jedhanii gaafa isa gaafatani ani Yesuus miti jedheeni an raajichaas miti ani Eeliyaasis miti garuu sagalee lafa onaa keessaa maal godhuudha jedheen. Sagalee lafa onaa keessaa iyyuudha. Akka inni ta'eetiin jedhe kana dubbate jechuudha. Warri isatti ergaman immoo Fariisota keessaa turan. Isaan kun itti dabalanii ati Kiristoos yookiis Eeliyaas yookiis raajicha erga hin ta'iniiti maaliif cuupheree jedhanii isa gaafatan. Yohaannis immoo ani bishaaniin isin cuuphaa. Inni isin isa hin beekne garuu isin gidduu in dhaabataa. Inni na booddee in dhufaa. Ani immoo hidhaa kophee isaatii illee hiikuudhaaf nama ta'u miti jedhee isaaniif deebise. Wanti kun hundinuu Yordaanos gama Betaabaraa iddoo Yohaannis cuuphaa turetti ta'ee jedha. Kanaaf Yohaannis maaliidhaan cuuphaa ture jedheen? Bishaaniin cuuphaa ture. Inni na booddee dhufu isin gidduu maal ta'a? In dhaabata. Inni isin maal hin goone? Hin beenne inni an kophee miila isaallee hiikuun anaaf hin taane jedheen. Maatewos irratti iddoo biraatti mootu inni dhufu sun ibiddaa fi hafuuraan maal isin godha jedheen? Isin cuuphaa. Isin cuupha jedheen. Maarqos boqonnaa 1:14 irratti Yohaannis cuuphaan mana hidhaatti darbame erga kenname booddee Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela Waaqayyoo maal godhe? Lallabe jedha. Kanaaf waliigalatti akka Yohaannis cuuphaan waa'ee Kiristoosii akkamitti akka inni dhugaa ba'aa ture arginees hin jenne jechuudha. Lakkoofsa 29 irratti borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu
argee ilaa hoolicha waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa lafarraa maal godhu fuudhu. Lallabni koof keessan kallattii kamiinuu ilaa hoolaa waaqayyoo jechuu danda'u qaba. Ilaa hoolaa waaqayyoo cubbuu addunyaarraa kan maal godhu kan fuudhu. Namoonni adda kan isaan lallabaaran yeroo baay'ee haala lallabu ofii isaanii lallabu rakkina jiru lallabu yeroo baay'ee aniifis hin garuu lallabni keenya kan ta'u qabu ilaa hoolaa waaqayyoo. Ilaa hoolaa waaqayyoo giddu galeessi lallabni keenya eenyuun ta'u qaba jechuudha. Kiristoos Yesuusiin ta'u qaba. Kallattii makamiinu gara isaa mul'isuu danda'u qaba jechuudha. Ilaa hoolaa waaqayyoo. Namni ana booddee dhufu anarra caalaa ana dura tureera oo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana jedhee. Kanaaf Kiristoos eenyuun illee dura ture jechuudha. Yohaannisin durallee tureera. Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 41 irraa yeroo dubbiftan immootu Daawitiin durallee maal godheera? Daawitiin durallee tureera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irraa yeroo dubbiftan immootu gad Abrahaamin durallee maal godheera? Tureera. Abrahaamin durallee tureera. Daawitiin durallee tureera. Yohaannis cuuphaa durallee tureera. Karaa biraatiin jalqaba ture jechuudha. Jalqaba ture gaafa jedhu sagalichi waa hundumaa jalqaba ture gaafa jedhu Yohaannisiin durallee tureera. Daawitiin durallee tureera. Abrahaamin durallee maal godheera? Tureera. Uumaa biyya lafaa hundumaa dura tureera jechuudha. Jalqaba sagalichi turee waan jedhuuf. Baay'ee namatti tola. Namni ana booddee dhufu anarra caalaa ana dura ture oo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana jedha. Baay'ee namatti tola. Lakkoofsa 21. Ani ofii kootiyyuu isa maal hin goone? Ani ofii kootiyyuu isa maal hin goone jedhaan? Isa hin beekne. Garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuufan bishaaniin namoota cuuphuu dhufee jedhe. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne ka jedhu yaadannaa qabadha. Eenyutu akka inni beeku isa godhere? Okay. Hin dubbimu. Yohaannis dhugaa ba'ee fi hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqa irraa isarra bu'ee hafuusaa maal godheera jedheen? Argeera. Kanaaf hafuurri qulqulluun Kiristoos irra bu'ee isarratti maal ta'e? Isarratti maal ta'e obboloota koo? Isarratti hafe. Isarratti hafe jechuun Daani'el boqonnaa 9 keessatti masichi maal ta'a ka jedhu jira. Ni dibama. 70 keessatti masichi erga dibamee jalqabee ka jedhu hin jiru. Obboleeta koo 70 keessatti waa'ee dibamuu masii Daani'el boqonnaa 9 keessatti hin jiru. Masichi dibama ka jedhe eessatti dibame jechuudha? Asitti dibame jechuudha. Argitanii? Asitti dibame jechuudha. Kana jechuun hafuurri qulqulluu Yordaanositti irra buufate gaafa jedhu masichi maal ta'e jechuudha? In dibame jechuudha. Kanaaf qaamatu bararee dhufee irra taa'e oduu hin taane ulfina waaqayyootu isarra maal ta'e? Buufate jechuudha. Hafuurri waaqayyoo isarra bu'ee amma namoonni baay'ee yeroo baay'ee qaama qaba jedhanii kan dubbachuu yeroo barbaadanii achitti bifa gugeetii maal ta'e? Waan irra dhufeef. Garuu cuuphaa isaa Kiristoosiin kan cuuphe eenyudha? Yohaannis cuuphaan. Yohaannis kan inni jedhaarummootu irra bu'ee irra maal ta'e jedhaara? Irratti hafe jedhaara. Kana jechuun maal ta'e jechuudha? Mallattaa'e jechuudha. Hin mallattaa'e. Boqonnaa 6:27 irratti yeroo biraan baanu akka Kiristoos mallattaa'e ilaalle. Hin dibame jechuudha. Hin dibame jechuun zayitiin gubbaadhaa hangafa lubatti maal ta'a? Itti gannaqama. Zayitiin irratti hafamoo irraa ka'a? Irratti hafamoo irraa ka'a? Irratti hafa. Tarii paasteriin kanarra nu gargaaruu danda'u. Ani ofii kootii iyyuu isa hin beekne. Garuu Israa'eliin akka inni mul'ifamuuf bishaaniin namoota cuuphutti ga'e 32. Yohaannis dhugaa ba'ee fi hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqarraa isarra bu'ee hafuusaa maal godheera jedhaan? Argeera. Amma 23 irratti inni isa erge kun akkana jedheen. Ani ofii kootii iyyuu deebi'ee namallee waan hin taane jedhe. Isa hin beekne jedhe. Kiristoosin ka beeku eenyu duwwaadha jenneera? Eenyu qofatu Kiristoosin beeka jenneera? Abbaa qofaadha. Kiristoosin ka beeku abbaa qofaadha. Maal jenne warra abbaan itti mul'ise karaa addaatiin karaa lama isaa karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Karaa biraatiin akkana jedhe.
abbaa malee ilma ka beeku hin jiru jenneen dubbifnee sila. Fakkeenyaaf Yohaannis Maatewos boqonnaa 16 irratti Phexrosi isin eenyu naan jettu jedhee gaafa gaafatu Kiristoosi Phexros immoo maal jedhee deebisee? Ati qulqulluu ilma Waaqayyo jiraataati jedheen. Kanarra Kiristoos maal jedhee deebisee? Kana dhiigaaf foonii miti kan sitti hime. Eenyutu sitti hime jedheen? Abbaa koo isa waaqarra jirutu kana maal godhe? Kana sitti hime jedheen. Kana sitti hime jedheen. Kanaaf Yohaannis cuuphaatti illee kan hime eenyunni? Abbaadha. Yohaannis cuuphaatti illee kan hime eenyudha? Abbaadha. Akkamitti? Akkana jedha Yohaannis cuuphaatti. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne garuu inni akka an bishaaniif cuubuuf na erge suni hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphuu jedhee anatti hime jedhe. Waaw! Argitanii? Ani ofii kootiyyuu maal hin taane jedhaa? Isa hin beekne jedhaa. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne ka jedhee yeroo dubbatu abbaan akkatti hime. Amma abbaa yeroo itti obboloota koo dubbiin ijoon bakka kana jiru hafuuruma isarra bu'e saniin innillee hafuuraan nama maal godha jechuudha. Nama cuupha. Akkuma Kiristoos itti cuuphametti nullee maal taana jechuudha. Cuuphamne. Sababni isaa miila koo 33 hundi keessanuu irra deebaa dubbisaa. Maal jedhaara? Ani ofii kootiyyuu isa maal hin goone? Isa hin beekne. Garuu inni an akka bishaaniin cuuphuuf na erge suni eenyutu Yohaannisiin erge akka inni bishaaniin cuuphuuf? Lakkoofsa 6 irratti gubbaarra ol deebi'aa. Lakkoofsa 6 irratti. Lakkoofsa 6 irratti. Abbaatu erge. Waaqayyo isin eebbisu. Namni Waaqayyo biraa maal ta'e ture tokko jedha. Ergame ture lakkoofsa 6 jala namuraa qabadhaa wanti jedheef kanaaf. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaa eenyu jedhama? Yohaannis jedhama. Yohaannisiin kan erge eenyudha jechuudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Amma maal jedhaa? 33 irratti ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu inni an akka bishaaniin cuuphuuf na erge suni akka mi'a hafuura qulqulluu akka ta'e ilaalla. Akka hafuura qulqulluun taane jechuudha. Hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa. Hafuurri qulqulluun kan eenyurra bu'eedha? Kan Kiristoos irra maal ta'eedha? Bu'eedha. Kan Yohaannisiin erge eenyunni? Waaqayyoodha. Baatee Waaqayyo isa erge gaafa jennu hafuurri isaa hafuura Waaqayyo wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Walii galeeti. Ergaa fakkeenyaaf ani ergaa fudhadhe jechuun namicha erge sanii wajji maal godhe jechuudha? Walii galee jechuudha. Roomii 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura eenyu wajjin walii galee jedha? Hafuurri keenya hafuura Waaqayyo wajjin walii galee ijoollee Waaqayyo ta'uu keenya maal godha jedha? Dhugaa ba'a jedha. Kanaaf walii galatti ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu inni an akka bishaaniin cuuphuuf na erge suni hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan maal godhu jedheen? Cuuphu jedhee natti hime. Wajjin hin jirraa? Inni hafuura qulqulluudhaan maal godhu? Cuuphu. Inni nu hafuura qulqulluun maal ta'e? Cuuphame. Kiristoos hafuura qulqulluudhaan cuuphamee nullee hafuura qulqulluun maal ta'uu qabna bulla tokko? Cuuphamuu qabna kiliirilii kun jala muramee beekamuu danda'u qaba. Adda namoonni baay'een waldaatti makamneerra kan jedhamani cuuphaa bishaanii qofa maal ta'aniif? Cuuphamaniif. Cuuphaa bishaanii qofa maal ta'aniif obbola tokko? Cuuphamaniif. Cuuphaa bishaanii cuuphamuun kennaa mirkanaa'insa cuuphaa hafuuraa ta'uu dhabuu danda'a. Sababni isaa cuuphamanii hafuura qulqulluu dhabuun maal waan ta'u waan jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa gadi yeroo dubbiftan 16 irratti maqaa Kiristoositti cuuphamanii turan garuu hafuura qulqulluun tokko irratti illee maal hin taane jedha. Hin buune jedha. Kana jechuun isaan kunniin hafuura qulqulluudhaan maal hin taane jedhaa? Hin cuuphamne jedhaa. Kanaaf Yohaannis akka beekutti hafuurri qulqulluun Kiristoosiin irra bu'e san Kiristoosuma hafuurri qulqulluu irra bu'e san tokko hafuuraan namoota malee maal godha? Cuupha jechuudha. Argitanii? Akkuma Kiristoosiin kun ilma kiyya inni an jaaladhu jedheen abbaan anaafis isiniifillee akkasuma jechuu qaba. Kana ilmi kiyya inni an maal godhu? Inni an jaalladhu jechuu danda'u qaba. Yeroo kana hafuura qulqulluun maal ta'ane jechuudha? Cuuphamne jechuudha. Lakkoofsa 34 irratti. An ofii kootii kan argeera. Inni kun
ilma waaqayyoo ta'uusaa dhugaa maal godheera jedhaan dhugaa ba'eera. Gaafa hafuura qulqulluudhaan cuuphamu Kiristoos yeroo hundumaa Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 ulfinni waaqayyoo isarra yeroo buufateetiin jedhe inni kun ilma koo isaan maal godhuudha jedhe waaqayyo. Abbaan maal jedhe inni kun ilma koo isaan maal godhuudha isaan jaalladhu. Maatiyos boqonnaa 3:16 irratti hafuurri isarra buufate yeroo jedhu 17 irratti immoo kan ilmi koo inni maal godhu inni an jaalladhu jedhe jechuudha. Ilmummaa isaa declare godhe jechuudha. Yeroo maal kennuuf yeroo ulfina kennuuf yeroo hafuura kennuuf. Ammallee hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa inni argitu jedhee inni Yohaannis dubbate itti aansee akka jiru ani eenyuun ta'uu isaa bare jedha Kiristoosiin. 34 irratti ani eenyuun ta'uu isaa bare jedha Yohaannis. An ofii kootii kan argeera inni kun ilma eenyuuti jedheen. Ilma waaqayyoo ta'uu isaa dhugaa ba'eera jedha. Kanaaf abbaan ilma ofii ta'uu isaa kan inni mirkaneesse hafuura qulqulluun isa maal gochuudhaan isa dibuudhaan hafuura qulqulluudhaan isa guutuudhaan jechuudha. Kanaaf nullee ilmaan waaqayyoo ta'uun keenya kan inni mirkanaa'u hafuura qulqulluudhaan dirqama maal ta'uu qabna? Guutamuu qabna hafuura qulqulluun dirqama maal ta'uu qabna? Dibamuu qabna jechuudha. Fooliin ilma isaa nurraa dha'uu qaba. Amma namni bokkaa booddee eeggannaa jedhaara. Dhugaadha. Bokkaan booddee baay'ee barbaachisaadha. Garuu mee hunduma keessa nu gaafata. Bokkaan booddee biqiltuu tokkotti roobe jechuun bokkaan addaan citee caameera yoo ta'e biqiltichi maal ta'a? Hin goga. Biqiltuun gogee jennaan bokkaan booddee itti roobuudha baachee maal fayyada? Fayyada obboloota koo? Hin fayyadu. Bokkaan booddee kan fayyaduu danda'u jalqaba yeroo biqileerraa jalqabee bokkaan itti roobaa ol guddataa jabaataa yoo dhufe bokkaan booddee dhumarratti makariidhaaf maal godha? Isa gargaara. Jalqaba yeroo lafti roobee jalqabe lafti qotamu jalqabee bokkaan adda cituu qabaa? Adda cituu qaba obboloota koo? Adda cite jaanaan biqiltichi maal ta'uun isaanaaf? Goguun isaanaaf. Nullee gaaf Kiristoos Yesuusitti amannee jalqabnee hafuura qulqulluudhaan gaafa cubamnee jalqabnee ganama guyyaa guyyaadhaan hafuura qulqulluu maal ta'uu qabna? Cubamuu danda'uu qabna akka Kiristoos jechuudha. Kitaabni raajii akkana jedha. Ganama yeroo hundumaa Kiristoos hafuura qulqulluudhaan maal ta'a ture jedha? Cuubamaa ture jedha. Kanaaf nullee Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e beekuudhaaf nullee karaa Yesuus Kiristoos ilmaan Waaqayyoo akka taane mirkanaa'uudhaaf yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan maal ta'uu qabna? Cuubamuu danda'uu qabna. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu danda'uu qabna. Yeroo kana kan mirkanaa'u ilma Waaqayyoo ta'uu keenya mirkanaa'a. Akkuma yeroo Yesuus Kiristoos kun ilma koo isaan jaalladhuudha jedhe ulfina isaa hafuura isaa yeroo kennaafi ture amma nullee ulfina isaa hafuura isaa yeroo fudhannu gaara jijjiirama gubbaa irratti Maatiyos boqonnaa 17 irratti ulfina fudhate. Isa kana argannu lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 16-17 irratti. Waaqayyoon irraa ulfinaa fi guddina maal godhe jedha argate jedha. Yeroo kana Waaqayyo maal jedhe kana ilmi koo inni maal godhe? Inni an jaalladhu. Kanaaf Wangeelii Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 33 gaafii guddaa nuuf deebisa jechuudha. Gaafiin inni deebisu 32 irraa hafuurri qulqulluun isarra bu'ee isarratti maal godheera? Hafeera. Kanaaf hafuurri qulqulluun qaama balali'ee waa wayii ta'u miti. Ulfina eenyuuti? Ulfina Waaqayyooti. Ammallee ergaan biraa kan nu barsiisu hafuura qulqulluu irra bu'ee sanii innillee namoota biraa maal godha? Cuupha. Kana eenyuutu itti hime Yohaannisitti? Waaqayyo. 33 irra deebinee dubbifna. Isumara deebinee dubbifnee gara dhumaatti finna. Ani ofii kootiyyuu isa maal hin goone jedha? Isa hin beekne jedha lakkoofsa 33 fi 31 irratti. Ani ofii kootiyyuu isa maal hin goone? Hin beekne. Eenyuun? Kiristoos eenyu akka ta'e jechuudha. Isa hin beekne. Garuu inni akkam bishaaniif cuubuun ergisuun eenyuun Waaqayyo hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan maal godhu jedheen? Cuuphu jedheen. Yohaannis cuuphaa maal jedhee ture? Bishaan isin cuupha inni hafuura qulqulluudhaan fi ibiddaan maal godha? Isin cuupha. Inni ati hafuura qulqulluun isin cuupha jette kun kanaa jedhaaraan jechuudha. Inni kun isa kamidha? Isa hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa argite kun isa inni hafuura qulqulluudhaan maal godhu? Cuuphu. Achiin booda 34 irratti ani ofii kootii kan argeera. Inni kun maalidha jedhaan? Ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhugaa ba'eera jedhaan. Dhumarra kana maal godheera jedha Yohaannis?
argeera jedha. Argeera jedha. Kanaaf nullee dhugaa akka barraa'etti qabannee warra dhugaa ba'an akka ta'an Waaqayyo kan nageenyee nuuf haa eebbisu.